furmaata waaqayyo dhala namaaf kenne namitti fufee bara baraan itti jiraatu amma lafarra jiru nam tokkotti hidhamee akka gargar hin baane ittiin jiraatu. Kanaafis sagalee waaqayyo oguu dubbatu gara uumama boqonnaa lama lakkoofsa 24 kaastanii yeroo ilaaltan waaqayyos jalqabatti nama dhiiraaf dubartii godhee isaan uume isaanis asiyachi foon tokko malee lamantaan jee dubbate. Isa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 dhuftanii oguu lakkoofsa yeroo ilaaltan waaqayyos jalqaba lafaatti namaaf dhiiraaf dubartii uume isaan lameenis asiyachi foon tokko malee lama miti jechuun dubbate. Gaa'illi ilmaan namaatiif kaayyoo kennameef qaba. Inni lafarraatis. Gaa'illiif cirni kitaaba qulqulluu keessatti waan adda inni garuu guyyaa irraa eega dhaabbate diiguun kan danda'amne gammachuunis gaddis dhukkubis fayyaanis kan itti adda nama baasne dhaabbataaf hafaadha. Waa'ee gaa'ila kanaa sagaleen waaqayyoo wantoota kaayyoonni dhaabbatee hogguu dubbattu gaa'illi lafarraa qabamu gaa'ila kaayyoo gurguddaa shaniif dhaabbate. Inni jalqabaa foon tokko ta'uu yookaan kan hidhata walii ta'anii hojii mootummaadhaa isa kan waaqayyo hojjechuudhaaf cina dhaabbate gaa'ila dhaabbate. Kanarraa kan ka'e gaa'illi kun hundeeffamuu isaatu waaqayyo nama dhiiraaf dubartii godhee isaan uumee horaa baay'adhaas lafaas guutaa waan hundumaa irrattis aboo yookaan aangoo qabaadhaa jee isaan abboome. Hojii waaqayyo hojjechuudhaaf namni walii tumsee walii wajjin keessa kan jiraatu ta'ee waaqayyo akka uume argina. Inni gara biraa immoo gaa'illi giddugala gammachuu jireenyaa godhee isa waaqayyo namaaf kenne. Kanaaf sagalee waaqayyo oguu dubbatu haadha manaa keetii bara qeerrummaa keetiitti wajjin gammadii harmi si qoftis yaa qubsuu jechuudhaani isatti gammadaniif ufa qabu jireenya akka ta'e kaasa. Inni gara biraa wal gargaaru wal tumsu jireenya walii hidhanii walii wajjin dhaabbachuuf kaa'ame. Kanaafis abbaan macaafa lallaba boqonnaa 4 deemtanii oguu laaltan addumaan lakkoofsa sagalee kaastanii tokko ta'uurra lama ta'uutu wayyaa. Sababiis yoo tokko kufee tokko ni kaasaa jechuudhaani dubbata. Egaa is qofaas miti. Maali hojjetanii ilaaltan inni gara biraa isa waaqayyo sanyii ittiin kaafatudha gaa'illi. Gaa'illi isa dhiirri tokko dubartiin tokko maali maggaarrajaa tokko jala yookaan ta'an golgaa tokko jala xaaraa mana tokkootii gad wajjin jiraatan qofa miti gaa'illi lafarra. Isa yoo deemaa gaa'illi kiristiyaanaas akkuma gaa'illi warra kaanii kisaaraa qaba. Gaa'illi goojjoo tokko keessa jiraachuu miti goojjoon sanyii waaqayyootti fufsiisudha. Kanaafi raajichi miilkiyaas yeroo dubbatu miilkiyaas boqonnaa 12 lakkoofsa 14 deemtanii yeroo ilaaltan waan tokko kaasa. Egaa waaqayyo siif haadha manaa keetii bara qeerrummaa gidduutti dhuga baatuu miti ree. Inni atis yeroo ishii gooyyomseetti waaqayyo ni argaa jechuudhaaf kaasee waaqayyo lubbuttis foon hafuurattis tokko isaan hin goone ree jeeti wanti waaqayyo isaan irraa barbaadus sanyii ofiisaa kaafachuu miti ree. Galanni waaqayyo faatu. Kan qofas miti gaa'illi ejjaaf xuraa'ummaa gara biraarraa of qabuuf isa waaqayyo namaa kan. Isa kana kaasa barreessaan ergaa warra Qorontos isa duraa boqonnaa 7 irratti addumaan boqonnaa 7 lakkoofsa tokko kaastanii hanga 14tti waa'ee gaa'ilaa irraa asii dubbata. Garuu lakkoofsa 4 fi 5 yeroo ilaalte addaawwan tokko kaasa. Namni balaa yookaan rakkina sababii ejjaatiin itti galuurraa kan ka'e namuu addumaadhaan dhiirri haadha manaas haa qabaatu haati manaas abbaa manaa qabaachuu jira. Garuu haadhota manaa miti abboota manaas miti. Haati manaa tokko abbaa manaa tokko akka qabaatu dubbata. Dur gaafa sammuun isaa fayyaa gaazexii isaa nama xiqqoo sammuun irraa deemte tokko waan tokko jira reediyoo irraa takka tokko takkanaaf jira inni dhukkuba HIVdhaa ittisuuf jira. Otii garuu dhugaadha. Sagaleen waaqayyoo nam tokko wajjin gaafa ni hariiroo jireenya gaa'ilaa sagalee foon tokko ta'eera nama biraa hojii dabalu immoo foon sadii fidee walitti dhuudhaaf yaada jechuudha. Foon sadii waaqayyo akka tokko ta'uu hin barbaanne. Karena kan sababii ejjaatiin balaa dhufuurraa kan ka'e nama addumaadhaan haadha manaasaa haa qabaatu dhiirris dubartiinis abbaa manaa ofiishii haa qabaatu. Barri kun bara addumatti namni abboota manaaf haadhota manaatitti galeedha. Abbaa manaatti daangeffamuu bara dadhabe haadha manaatti daangeffamuu bara dadhabe. Garuu sagaleen waaqayyo ejjitootatti ni faradaa jeeti. Egaa gaa'illi lafarraa kaayyoo gurguddaa kanaan dhaabbate. Yeroo gara kitaaba qulqulluu keenyaa dhufnu cidhi guddaan tokko dura keenya jira. Har'a isa kaasne gabaabsine. Waaqayyo
sagalee isaa keessatti abdii guddaa wanni inni nu kenne keessaa tokko eega foon kanaan lafa kanarraa ol baafannee booda mandara dhaqnee jiraannu. Asitti namni tokko cidha guyyaa tokko gaggeessee sanbooda bara isaa hundumaa gaa'ela keessa jiraata. Arra cidha maatiin kun nu affeeraniiru, obboloonni keenya Saamiif Raajaan nu affeeraniiru, kanarraa kan ka'e waan dhufnee as jirruuf jecha guyyaa tokkichaa kan isaan duratti argamuudhaaf uffannee qophoofnee afeerra isaanii kabajanii argamne boru garuu cidha akkanaan qaban. Waaqayyo abbaan garuu cidha qopheesseera. Cidha jalqabaaf dhuma hin qabne guyyuutti gammadamu, guyyuutti boqotamu, guyyuutti bashannanamu, guyyuutti gammadamu qopheesseera. Kanaaf Waaqayyo cidha nuuf qabu. Wajjin jirra? Waaqayyo cidha nuuf qabu. Namni amanu Waaqayyo cidha nuuf qabaa jiru. Eeyyee cidha nuuf qabu. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya cidha sanii ganaa osoo hin beekin dura Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa tokko kaastanii yeroo dubbistan amma 14tti cidhaa wajjin wal qabsiisee seenaa tokko kaase. Maatiyos 22 irratti kutaa kaase kanatti cidha guddaa tokko kaase. Mootiitu cidha qopheessee jee. Sanbooda mootiin cidha qopheessee ilma isaa tokkicha fuusisuudhaaf hojjettoota isaa ergee warra karaarraa waamaa dhaqaatii namoota karaarra jiran waamaatii dhufanii haa cidhatti hirmaatanii jedhee dubbate. Dhaqnaan dhufuun dhaqqabnu hojii garagaraatti qabamnee jedhanii jiruu isaanii sababa himatan. Deemsee hojjettoota biraa erge warri lammaffaas akkasuma ni didan. Sadaffaa kan biraa ogguu erguun reebanii madeessanii numaa dhufuu didanii hafan. Gara arfaffaa ogguu dhufeenni akkas jee dhaqaa namoota karaarra jiran hundumaa waliin qabaa fidaa jee. Aniif isin karaarra akkasii warra dhufneedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos namoota gatii gurguddaa qaban, namoota jajjaboo fi bebbeekamoo waliin qabuuf dhufe miti. Namoota dagataman, namoota gataman, namoota abdiin itti kutatame waliin qabuuf dhufe. Isin keessaa nu keessaa namni jabina isaatiin dandeettii isaatiin gooftaa kanatti amanuudhaaf gara gooftaa kanaa dhufe hin jiru. Booddee waamaa jennaan karaarraa hundumaa battala waamanitti hogguu dhufan booda eeganii fi mana dhiyaatanii booda misirrichi ofii isaatiif cidha isaatiif uffannaas nyaataas waan hundumaa waan qopheesseef jecha warra tilixe keessaa tokko osoo uffata isaa sirnaan hin uffatin argame. Gabbaasaa eessaa dhufte ati jee gaafate gabbaasaa qalaa lafa ilkaan qaruun jirutti haa dhaquu jee. Namoonni hedduun gara mootummaa Waaqayyoo cidha afeerraa Kiristoosiin ni dhufan. Garuu eega dhufanii booda uffannaa isa mootiin qopheesse dhugaaf qajeelummaa isa Kiristoosiin argatan qabatanii waan hin jiraanneef firdiidhaaf dhaquuf jiran. Waldaa dhufuun wabii fayyinaa miti. Faarfachuun lallabuun barsiisuun wabii fayyuuti miti. Fayyuun isatti waamaman jireenya Waaqayyo nama barbaadeef itti hafuudha. Barra keenya bara garmalee namni fedhasaa akka fedha Waaqayyooti, fedhi Waaqayyoo akka fedhasaa akka ta'u barbaadu. Namoonni Waaqayyoon hojjetaa ofii godhachuudhaaf, garba ofii godhachuudhaaf hojjechiifachuuf biratti yaalanidha. Cubbuufis jallinaafis xuraa'ummaa ofiif jiraataniifis Waaqayyo akka isaan deeggaruu barbaadan. Amane gana mane boda yoni fi akkam barbaade tiyo akka barbaade tanan ma bakka warri akka barbaade ti jila de ko qabdis akka waan ay barbaade jila jindo bakka waan ay barbaade jila ci amane fe ko e ci das do ni ja ta ko ko bi bakare ko bi ci ko bi ni ko mulati on sa ko rekta mo ko ta ko ni ne sa ni buta ji ko isati sensa Waaqayyo walda Kristiyaana absiniti tin dubbatu. Boqonnaa afurii hanga boqonnaa 17 hanga 18 xumura isaatti addumaan ammoo macaafa wayyoo jedhama. Seenaawwan gaddisiisoo hedduu hiikamuu maatamoota wantoota garaagaraa hedduu keessatti namni wayyoodhaan jiraatu falmiin duula guddaa masiichaaf seexaana biyyi lafaaf amantoonni gaggeessan qabateessisu. Boqonnaa 19 eegaluu Isaayyaas. Wayyoorraa gara Isaayyaas Raamiin jedhama. Amin ja. Yesus boqonnaa 19 kan dubbatan isa jireenya wayyootti jiraanne keessaa fuudhee Isaayyaas mandara diyalu fuudhu. Tiimi egaa Waaqayyo amma ta'ee cidha qopheesseera jedhama. Cidhi Waaqayyo qopheesse kun asirra jiru cidha
cidha mootaan hoolaan lafarra jiraatee darabame fanno tolbee fannifamee du'ee awwaalamee guyyaa sadii boolla bulee boollaa ka'ee ol bahee mirga abbaa dhaqe yeroo deemus akkasuma jee dhaqeen iddoo isiniif qopheessa. Akka ijoollee haadhaaf abbaan qabneetti akkasumatti isin hin dhiisu dhaqeen iddoo isiniif qopheessa. Yeroo iddoo qopheessattis deebi'ee dhufeetiin isin fudhadha. Isinis bara baraan bakka hin jiru ana wajjin jiraattanii nuun jee. Inni immoo yeroo mo'icha isaa ta'u kun kanarraa kan ka'e masiichi yeroo cidhatti dhaabbatudha. Waaqayyo abbaan waan qabu hundumaa harka isaa jala galchee mo'icha hoolichaa guutummaan eega mirkanaa'e booda hoolichaaf cidhi qophaa'e. Cidha kanatti afeerama namni. Afeerra kana xuraa'ota dhaqabiti. Arraan kana xuraa'ummaa keessaa ba'uuf, cubbamummaa keessaa ba'uuf, jalina keessaa ba'uudhaaf carraan amanuu jira. Cidha san garuu amananii dhaquun hin jiru. Uffata guyyaa san miiccachuun hin jiru. Kanaaf sagalee Waaqayyoo warri gara irbaata cidha hoolichaatitti seenuudhaaf uffata isaanii miiccatan haa gammadani. Yoo amma Kiristoos Yesuus amanuudhaan qajeelummaan isanni uume, isanni dhaabe, isanni jireenyaan nuuf kennee keessa galuu jechuudha. Egaa boloota niyya. Namni qajeelummaa kanatti hin galle uffaticha uffanne. Namni uffaticha uffanne immoo cidhatti hin dhaqu. Cidha kana immoo wanti adda godhu jalqabaaf dhuman qabu. Bara namni jiraatu hundumaa cidhatti jiraata. Achi gubbaa fuudha qabu. Abdiin keenya Yesuus irratti ni dhufa. Namni xiqqaa gammadu. Moo abdii fudhatanii jirtan. Asiin isinitti tolee yoo asiin isinitti tolee tura. Jaallattanis jibbitanis garuu inni ni dhufa. Mee warri dhufuu isaa qaban harka isaa waliin buusee waaqayyo nagalati. Warri nama xiqqoo jaallannus jibbinus inni dingata ni dhufa. Galanni waaqayyo baata. Kanaaf sagaleen waaqayyoo cidhi kun jalqabaaf dhuma akka hin qabne dubbata. Waaqayyo cidha qopheessee namni itti galee hin bahu. Warra itti galuuf waan gurgursatti inni jalqabaa maaddiitti hoolichaa wajjin taa'a. Maaddichi irraa nyaatamee beela'uun hin jiru. Irraa dhugamee dheebuun hin jiru. Inni lammaffaadha. Bara baraan jireenya Waaqayyoo duratti gammadu jiraata. Sadaffaa moowee hoolichaa wajjin teessoo irra taa'a. Afuraffaa naannoo san keessa wantoonni hin jirre hundinuu isarratti aboo kan qabaannetti jiraata. Sirni moofaan amma jiru dhukkuba, dadhabbii, dararaa garaagaraa qabu garuu sagaleen Waaqayyoo warra wal fuudhuu hundaaf dhaamsa qaba. Namni eega wal fuudhee addaan bahuu hin danda'u waliin jiraachuu qaba, jireenyicha taafuu qaba. Yeroon gaa'ela keessa jiraatamu yeroo akka guyyaa cidhaa qofa miti. Arranta namaa baraatu itti kana barachuuf namni hundinuu kokkolfa. Manatti gaddiis gammachuunis wal jijjiiruu danda'an. Namni guyyaa sadiitti gaddaaf gammachuunis wajjin dhaabbachuu danda'u qaba warra irra dhufu. Warra as jirtan hundumaaf dhaamsi ni qabu. Sagaleen Waaqayyoo waan dhuudhaabu. Dhufaatiin gooftichaa kun jirru immoo gooftaa simachuudhaaf duumessumaan isaa wajjin ol butamna. Bara baraanis gooftaa bira jiraanna. Haleluuyaa. Egaa mootummaatti jiraatamu kanatti akka dhuftaniif warri hin dhufin warri dhuftan ammoo mootummaa kanaaf akka ta'utti akka jiraattan dhaamsa fayyaa Waaqayyoon haa galateeffannu.